Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Erga moonii taanee booda maaltu nu barbaachisa, maal sirreessuu qabna ka jedhu waliin ilaallaa turtii gaarii. Egaan namni tokko erga moonii ta'e, erga monetize sa'aatii guuttatee akkasuma subscribe two-step verification right godhee fi booda apply tuquudhaan gara fuula dura deemee moonii guutuudha kana irraa eegamu. Monetization erga guunnee booda maaltu nu barbaachisa waan jedhu irratti namoonni baay'ee rakkataa jiru ammallee. Maaliif taaksii info guutuun dirqama, akkaawuntii baankii yoom guutuu akka qabnu waa hunda isaa tartiibaan waliin ilaalla jechuudha. Erga moonii taanee kaanee maaltu nurraa eegama? Erga sa'aatii guuttannee kaanee eegaan inni jalqaba monetization guutuu. Monetization yeroo guutuu keenyaan dura maal akka gochuu qabnu videoon isaa sirriitti ni jira. Monetization guutuun dura maal akka sirreeffachuu qabnu akkasuma payment method duraan AdSense create godhameera hin godhamne isa jedhu ilaallachuu. Sanaan booda monetization apply gochuudhaan erga inni nu simatee booda maal gochuu qabna ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Moonii guutuudhaaf egaa playlist kana jala seentanii salphaadhaan argachuu dandeessu. Video barnoota AdSense jedhu playlist jala seentanii dhimmi AdSense dhaan wal qabatu marti isaa as jala isiniif jira. Gara dhumaarra deemuudhaan akkaataa YouTube monetization itti guutan video jedhu daawwachuudhaan guutuu qabdu jechuudha. Seera isaa guutuu eeggattanii kan isin moonii apply gochuu qabdan. Erga YouTubein isin simatee kaheo inni lammaffaan beeksisa irratti hidhachuu. Beeksisa kan isin irratti hiitanu tokkoon video osoo hin taane video duraan maxxansaa turtan mara irratti bakka takkichatti video hunda irrattuu jechuudha. Beeksisa yeroo wal fakkaataatti beeksisa irratti hidhuu qabdu jechuudha. Bakki mallattoon doolaraa duraan sa'aatiif subscribe irraa laallattan haala kanaan isiniif bana. Turn on ads ka jedhu tuquudhaan beeksisa hunda video irratti akka YouTube yeroo wal fakkaataatti akka inni isinii hidhu beeksisa irratti hidhachuu qabdu jechuudha. Asirratti wanni isin beekuu qabdan. Sanaan booda garuu yeroo video maxxansitan tokkoon video irra doolaara irra tuquudhaan oonii gootu malee YouTubein isuma al tokkoon beeksisa hidhattanii ni miti. Yeroo video haaraa maxxansitan tokkoon video irratti immoo irra tuquudhaan oonii gootu jechuudha. Doolaara irratti hiitanii video gadhiiftu jechuudha beeksisa irratti hidhuudhaan. Sana immoo playlistiidhuma jala galtanii barnootuma AdSense jala akkaataa beeksisa oonii irratti godhannu yookaan immoo video irratti beeksisa itti hidhannu ka jedhu video daqiiqaa 3 jirti. Akkaataa beeksisa video YouTube irratti hidhan ka jedhu daawwachuudhaan beeksisa irratti hidhattu jechuudha. Kana kan isin fayyadamtaniif beeksisa guyyaa jalqabaa moonii taatan irratti hidhuudhaaf. Garuu yeroo video maxxansitan YouTube studio irra seentanii fakkeenyaaf video haaraa tokko maxxansitan yoo ta'e video chara tuquudhaan mallattoon doolaaraa sun oonii tahuu isaa ilaallattu jechuudha. Monetization on mallattoo qalamaa gubbaa tuquudhaan fakkeenyaaf jechuudha. Mallattoo gubbaa qalamaa tuqxanii monetization kun yoo ofii ta'e irra tuquudhaan ofii godhee isinitti agarsiisu ofii irra jira haa jennu. Yoo ofii ta'e irra tuquudhaan oonii gootu jechuudha. Oonii gootanii duubatti deebi'uudhaan save godhattu jechuudha. Video akkuma maxxansitanii kaatanii yookaan yoo gara Chromeitiin maxxansitan garuu salphaatti achuma argachuu dandeessu, achumaan irratti hidhachuu dandeessu. Inni sadaffaan super chat. Super chatting doolaara namni nu kuurtuudhaaf akkasuma kenna adda addaa namni gara super chatting ittiin akka nuuf kennuuf namni takka mallattoo doolaaraa tuqxu ads shopping membership jedhee jira. Gariin kan nama reef moonii ta'uu garuu lama faa qaba. Supers jedhee bakka kana jira. Super chat irra tuquudhaan sadanuu oonii ta'uu qaba jechuudha. Super chat, super sticker akkasuma super thanks maallaqni gara sanaan isinii ergame yookaan immoo akka kennaatti isiniif kenname gara YouTube keessanitti, gara channelii keessanii, gara AdSensetti isiniif dabalamaa jechuudha. Gariin kana ka jarii fayyadamaniif doolaara 10 dafanii guuttatanii akka piiniin jiraa dhufuuf. Kanaafuu super chat oonii godhachuudhaaf super thankisiin as jalatti isiniif baha bakka kana jalatti. Super chatiin immoo yeroo akka live'itti video maxxansitan yookaan immoo yeroo isin live'ii seentan chatii irra tuquudhaan kan isin argachuu dandeessan. Salphaatti
namni kennaa adda addaa gara super tenkisiitiif gara super chaatiitiin kennaa adda addaa isiniif kennaa jechuudha. Kana garuu yoo isin jalqaba oonii godhattan gara chaatiitiin mallattoon doolaaraa jala kanatti dhufee baha mallattoo doolaaraa sanarra tuquudhaan namni kaardii baankii qabu isiniif bita. Isas barnootuma AdSense playlistii kana jala akkaataa super chaatii itti banataniif itti namaaf bitan ka jedhu ni jira. San daawwattanii oonii godhachuu qabdu jechuudha. Inni arfaffaan submit tax info. Tax info guuttachuun dirqama barbaachisaadha. Fakkeenyaaf doolaara 100 yoo YouTubein keessan baatii tokko keessatti dalage YouTube yookaan immoo AdSense parsantii 70 isinirraa kutata. Yoo kana hin guuttatin parsantii 30 isinirraa kutata. Kanaafuu manage tax info tuquudhaan tax info guuttachuu qabdu. Manage settingii kanarra tuqxanii warri dogoggora guuttattan immoo United States tax info ka jedhu fuula dura qalamni mallattoon qalamaa ni jira. Mallattoo qalamaa kana tuquudhaan manage tax info irra tuqxanii irra deebitanii resubmit gochuu dandeessu. Warri hin guuttannes haala kanaan guuttachuu dandeessu. Viidiyoo isaa chaanalii dhuma kiyya jala barnoota AdSense jala playlist jala seentanii barnoota AdSense jala sirriitti argattu akkaataa YouTube tax info itti guutan. Akka YouTubein gibira parsantii 30 nurraa hin kutanne kana guuttachuun dirqama jechuudha. Kana hin guuttanne taanaan parsantii 30 isinirraa fudhatee yoo 100 hojjettan 30 isinirraa kutataa jechuudha. Kanaafuu namni tokko erga moonii tahee kahee tartiiba kana hordofee tax info guuttachuu qaba. Inni jalqaba beeksisa hidhachuu, super chaatii oonii godhachuu, inni itti aanuu fi inni shanaffaan address verification PIN payment info ergatu gine kaane verification check PIN yoo nu dhufuu dide maal akka gochuu qabnu hunda barsiiseen jira. Gara lakkoofsa poostaatiin PIN isinii ergamaa jechuudha. Completed akkana ta'uu qaba. Sanduuqni bakka kana duraan nu kenname. Kanaafuu PIN keessan daftanii itti guuttachuu, poostaa irra deddeebitanii gaafachuu. Akkaataa PIN itti guutan innis ni jira. Eessa jira? Playlistii dhuma jala barnoota AdSense jala argattu jechuudha. Garuu yoo isin dhaqqabuu dhabe yoo PIN isin dhaqqabuu qabe isin rifachiisuu hin qabu. Akkaataa PIN malee verify itti goonu viidiyoon jedhu viidiyoo lama jira. San daawwattanii irra deddeebitanii nan qaqqabne irra deebi'aa naaf ergaa waan jedhu tuquudhaan dhuma irratti buukii baankii keessan suuraa kaaftanii yookaan paaspoortiidhaan verify gochuu dandeessu haala salphaa taheen jechuudha. Inni ja'affaan add payment method karaa kaffaltiin itti nuuf kaffalamu itti guuttachuu. AdSense dhuma kanarra payment irra seenne how you get paid akkaataa itti kaffaltii siif kaffallu yookaan immoo akkaawuntii baankii AdSense yookaan YouTubeidhaan wal qabsiisu baankii keenya jechuudha. Sanaafis viidiyoon salphaatti hojjetame takkanii jira. Akkaataa akkaawuntii baankii irratti guuttannu ka jedhu YouTubeidhaan wal qabsiifnu ka jedhu akkaataa akkaawuntii baankii keenya AdSense irratti guuttannu viidiyoo jedhu daawwachuudhaan haala salphaa taheen YouTubeidhaaf waan kaffaltii YouTube irraa argattan gara akkaawuntii keessanitti akka inni isinii darbu irratti guuttattu jechuudha. Steepii salphaa kanaan YouTubein kaffaltii isaa akkaawuntii baankii keessan irratti isiniif dabarsu eegala jechuudha. Jahan isaatu kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.